dhaaphaa isiniin jeesi gale. Duufaa gurguddaa kan qabnee summii gandummaatiin gartee ummata kana faaluu deemu, ummata kana iddoo facaasuu deemu, ummata kana wal jibbisiisuu deemu, ummata qabsoo teenya qabsoo gartee nuti 4 kiiloo irra godhu jirru sadarkaa ganda gabbuusee horofa nu laaqqachiisuu deemu waan hin quba qabuufi jara keenya dhaabaa asuma nurraa dhaabaa. Arsii arraarra wallifamne arsiin saba guddaadha saba gartee arrana wallee takkaan namni wanta godhuu miti dhaabaa guyyaan isiniin juu sigale hin danda'amne jechu amma cufti darsa guurate gayyaa'ee akkatti dhaabdan isiniif beekaa jechu osoo guyyaan an dhaabaajuu san dhaabdanii sigale arratu nundi dhuftuu jechu wal qoodinsi kun walirra bobbahuun kun wal arrabsuun kun sheekotiin undi arrabsamuun kun keessaa sheekha roobee baaleessan an hedduun kabajaniin fedha nama gartee qulqulluu namaati nama gandummallee hin qabne nama kana bar fuula sarraa laaltee beektaa bar isaa wajji haasa'uun isaa wajji jiraachuun isaa wajji wanna ta'uun sin barbaachisu an nama san akkanumatti hin jaaladhu nama diinsan rabbi hundi mucaan murti guutoon kun arrabsee jechuudha sigale arrabsee jechuudha namni zamana gartee namni nama diina rabbii qabuuf kabajaan qabne keessi irraa jechuudha sigale so amma ani waan akkanaa tanan deeggaru isaan lachuu murti guutoo fi wannilleen obboleeyyanuma kiyya garuu nama diina rabbii qabu xiqqeessuun sheekha maarree jechuun sigale xiqqaataan nama xiqqeessa beekadda amma qaallichi lambaa jeeni sheeticha miskiina xiqqeesse sunilleen gartee ifumaaf xiqqaate malee obboleessuma isaa xiqqeesse malee faayidaan inni Oromoo buuse hin jirtu jechuudha sigale kana hunda maali khafite isin ka ozoo sheeyni keessan isin waywaatu yaa jara keenya wahiin ichilaalee arku jiraata osoo sheeyni isiniin juu waraanni ogii generaalli dhaaphaa jeeni dhaabbataa wanni isiniin hin jiin hin jiru ayyee dhaabbanne yettanii makiinaan lafaa kaatan afaanumaan ustanii bittaniin kennitaniifi waree godhuun girgirii uumuun maaliif barbaachise sigale wanni kun ammallee asumayyoo dhaabbachuu baattee rakkoo fiddi dhaabbadda ammallee dhaabbadda waan kana bilziqinnaa keessa harka qabaa dhaabbadda namni chipsii lama qaba nyaata sigale amma haasa'u murti guutoo laali jala deemi laali already haasa'u isaa jaawaritti harkaanfatee jechuudha hayyuu keessan jala yaa'uu dinne hayyuu ni qabnaa jaa viidiyoo takka namni keessaan naa ergee an nama mucaasan nama guddattiin beekaa waan akkasii haasa'u jee yaadeen beeku sigale jaawar hayyuu eenyuuti keessan oggiju arsiif deemaa arsii qofaa jaawar kalloleef Oromoo guutuu fi jechuu kutaa 11 Itoophiyaa guutuu fi jechuu sigale cufti khacallise hundi darsa guuratee gaxoree jechuu akka duraanuu kamittiin dubbadha jee qiyaamaan isa qabachuu jirtu hundi darsa guuratee gaxoree jechuu hayamme magaalaa wal seente eenyu daaguru sigale ana akkasitti haasa'u jee murti guutoo yaadeen beeku murti guutoo asumaan dhaamsa kiyya kana yoo dhageesse hayyuun keessan kan jala yaa'u didde ati jettu suni adeero jaawar baanta jaawar jechuun hayyuu Itoophiyaati nama guddaa siyaasaa tokko sigale arragaa Oromoo taheeti warqii harkaa qaban qorqorroo nama fakkaatti jette Oromoon hogee mammaayitu arrakkas isinitti ta'e malee silaa jaawar osoo beeytanii gaachina godhattanii diina hundaan sodaachiftan warra aangoo qabulleen sodaachiftan warra aangoo dhufuuf qabsaa'ulleen sodaachiftan osoo beeytanii sigale nama siyaasaa nama gartee fageessee yaaduu danda'u hayyuu gartee Afrikaanutti hin dhaadattu malee hayyuu gandaggalchanii miti jechuudha hayyuu keessan jala yaa'uu dinnee harargeen tanee jala yaa'uu diddee
مي هررجين أما أبي جلاياتي ري مي أبي جلاياتي نايم مامي ها مي هيو أوكي أبي جلو جاور جلو النياو دي دنيف لكي أبي يهانو فتو أبي بوسي نانو قدريسو جبران قدراهانو باسو دانغا خينيا سومالي هاخنو سومالي نكفيتت ها دانغا خينيا سربتو كوريدري جاني منانو رديغني جتشو في هررجين جاور ديفتي أبي فلتي مين هاي مامي هيو خيسن جلا ياو دنينو ما هيا بدو هيو نساني خمي هيو جرخون قبط الفتي جرا تكا جاور كتا خنافين كبسا وجو ربنا اندقيسيونا سيقال نمني درقما اچ خيسا دلچو بكت ربي سدلچي سدلت ملي فلتين دلتو جچو ادو دلوتا خيتي فلتين دلتو بك ربي تسومي دلت obboleeso murtuguutu waan akkanaan jingana gaarii miti sirraa'e sigale ati ganaa ijoollee ol deemtuudha nama gartee ganaa bakka guddoo ga'uu taa'u nama ganaa gartee ummata kana jettuun kanaa wajjillee dalagachuu taa'u nama biizinasaan na fakkaata nama dalagatu jiru na fakkaata sigale biizinasni kee Hararguma keessa qofaa miti biizinasni kee Wallagga keessa Walloo keessa Arsii keessa Jimma keessa Karayyu sigale namni biizinasaa haammataadha sigale nama gartee hayyuu keeysan jee hayyuu guddaa sigale biiti guutuun qabdu kana gaddeebisuu natti fakkaanne waan akkanaa xiqqoo yoo jarri emotiona keessa sigalchee kan si aarsu taate namoonni gariin nama saniis arsiin hin ergan atiis Harargeen sin ergan sigale Harargeen nama tokko makiinaa namaa bitaa maarreen makiinaa namaa bitaa hay maaliif nuti namni tokko makiinaa namaa bitee dhiise Harargeen ichi makiinaa namaa bitu san arsii dhaadataanii bar arsii keessa taa'ee ka makiinaa namaa bitu bar Harargeen dhaadataanii bar obboleessa waan akkanaa dhiisaa hay qaanfadhaa mee maal godhu jirra jaa'ifuma dhageeffadhaa sigale mee maal godhu jirra jaa'ati rabbii jaa gabbu'aaf dhageeffadhaa hin barbaachisu kun obboleessa nama diinfaa arrabsuun شروبه وان فداجو هانما إني دينا نمني دينا لين يفيقجو قبا إني لين يفيقجو قبا غارو إني نما ديبي خنوف لالتي ديبي خنو قبا غارو أتي دينا خيتيف مور نما دينا خيك أبو خانا خبجا خنونيف إسرا برباج سبوليسو إنا بارمين أتي نما غنا قطارا إنا بارمين أنسي أنا كوبليستين سيداما so Harargeen tanaan si jaalatulleen Harargeen tanaan ati wanna gootulleen yoo warra gandaan jaarame gandaalizimii taate malee federalizimiif nun gargaartu jechuudha garuu gandaalizimiif si gargaarti yeroodhaaf si gargaarti hanga jijjiiramne hin dhufne nuti akkuma gandummarra duullu doofarrattis duullaa jechuudha saba keenya irra guddaa amma doo namni keenya gaafaanan amma dura barreessee akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isininjuu maal naan jechuu turte yaadatu wallaala maal beekaa qeeytan jaa wallaala khalafa balleessi kunoomma gale kuno wanni wallaalaan qeeqamuu qabuuf dhufte gaa wayyaa raarra isinii meen barruuti yana jala gaddee malaala akkuma beekaa keenya qeenu wallaalaa keenyaas qeequu qabnaa gaafaanan isininjuu sigale sheekha walla arra maal taate wallaala qeequu qabna maarree jechuu turtan sigale khalafa balleessu wallaala kan namni firraa qabu heeraa fi seeraa fi aadaaf safulleen firraa qabu lafa qabu barbeekaa laaleetu harka ifin beeyne kanaa jechuu saniifu akkuma ammallee irraan isinii deebi'a akkuma beekaa keenya qeenu wallaala keenyallee qeequu qabnaa jechuudha addunyaa wallaalaan bultu keessa jirra addunyaa doofaan hoogganamtu keessa jirra addunyaa doofaan ammaramtu keessa jirra baankiif taankiin doofaa harka jira sigale hay aqilli hundinuu beekaan hundinuu dhiibamee jira sigale hay amma nama akkam namni xiinxalaa guddaa bilziqinaa
Kataa'ee nama arrabsu nama akka qaallicha daalachaa ifiinjuu san fa'ame xiinxalaan guddaan isaan qaban. Ati Jaawar xiqqeessinaan marroo xiqqeessinaan Profeesar Maamad xiqqeessinaan Profeesar Bayaan xiqqeessinaan Taayyee xiqqeessinaan Sheekh Abbutaa xiqqeessinaan hayyuun guddaan akka keetiin jiru namni akka keetii siyaasaa beeku isaan biratti qulqulluun akka keetiin jiru jechuudha. Obboleessoo yaada mormu jira. Sirna Abiyyi mormu jira malee Abiyyi namni mormaa jiru hin jiru. Namni waa beeku tokko sirna morma sigalee. Sirni Abiyyi dhaabuu deemu Oromoorra dhaabuu deemu Oromoof hin ta'u. Sirni Abiyyi dhaabuu deemu federaalizimii balleessaa. Aadaa Oromoo xiqqeessaa. Oromiyaa huucarsaa. Daangaa Oromiyaa sarbamsiisaa. Nageenya biyyattii dhabamsiisaa. Jiddugala baha Afrikaa tana shoorar keessaa jenneeti yaada isaa dura dhaabbachuu jirra jechuudha. Kana gurra si calaa'u. Kana osoon gandummaan duran dhaabbanne, amantiin duran dhaabbanne, gosaan duran dhaabbanne, akkuma namummattuu kana dura dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Yaada sheeyxaanaa dura, yaada bineensaa dura, sigale. Yaada haadhaa fi ilmoo wal hamachiisu. Yaada warri paartii takka keessa jiru ka jaallan waliin juu waliin dubbifne. Beekaanisuma. Khadubbatu beekusisuma khayadu dandoosisuma ati yaada kennachuu dandeessu so paartii nam tokkee paartii qeentee paartii nama tokko bicha aangomsuu deemtu dhaabamuu qaba yaanni kun jennee mormu jirra jechuudha. Kun Harargeefis ni barbaachisa mormamuun, Arsiifis ni barbaachisa mormamuun, Wallaggaafis ni barbaachisa. Jimmaafis Iluu Abbaa Boora kutaa Oromiyaa guutuu bira kutee Itoophiyaafis jiddugala Afrikaa saniifuu addunyumaafuu yaadni kana mormamuu barbaachisaadha jechuudha. Kana mormu jira Jaawar. Kana mormu jira Marroon. Kana mormu jira Taayyeen. Soo ummata kana deeggaruudha malee eessa dhalatanii hayyoota keessan mitirkishoo keessan hay. Ati hayyoonni faarsu jirtu kun keenyuuti. Keeti. Sigale moo namni aangoo qabu gartee abbaa nama hundaati miskiinni aangoo hin qabne ka qabsaa'ee isumaa uchi geesse kun diina nama hundaati akkasii yaaddani obboleessoo wanni hundini jijjiiramla guyyaa eeggatee jijjiirama. OPDO dheengadda gartee wayyaaneen ziftii gootee dhiittee gartee mana sharmuuxarra ooftee kondoomii bichisiisuu turteetu arra wayyaanee san dhiitu jira jechuudha. Boru eenyu akka isaan dhiituun beektu rabbii beeka malee. Mee hambifachaa deema. Waa'ee gandummaa tana nurraa dhaaba. Nuti kana taane isiniin kun eenyu? Eenyu bakka isin buufate? Caffeetan bakka buutan. Paarlamaa kan bakka buutan miseensa maaliiti isiniin kun? Egaa caffee gandummaati moo? Caffee wal qooduuti moo? Caffee gartee wal ajjeesuuti moo? Caffee wal arrabsuuti moo? Caffee tamitan isin bakka buutanii nuti jettanii gartee akka waan Harargeen bakka isin buufatte, akka waan Arsiin bakka isin buufatte, akka waan Wallagga bakka isin buufatte, Oromoon bakka isin buufatte, nuti maarree taane, nuti Amaaraa arrabsine, nuti Tigree arrabsine jaabar maraataan hundi. Mee isinii kana eenyu bakka isin buufate? Tigree arrabsaa jee, Amaaraa arrabsaa jee. Amaaraa arrabsuun Oromoo gargaarti. Moo sheeyxaanticha kana gargaarti. So isin kan bakka buutan murtii guutorraa eegali sheeyxaanticha bakka buutan malee Harargee bakka hin buutan. Sigale. Harargee bakka hin buutan. Harargeen amma kan itti haajamtu tokkummaa. Harargeen kan itti haajamtu qabso. Harargeen kan itti haajamtu ibidda isi qabate kana eenyuutu irraa dhaamsa. Harargeen kan itti haajamtu qabeenya isii ka zarafamu jiru. Diinagdee isii ka gaccab. Qalbii isii fi mooraalii isii tacabte. Daangaa isii ka sarbamu jiru. Kana eenyuutu irraa dhaabaatu isii barbaachisa. Malee gandummaan Harargeen makiina namaa bitti maaree namaa bitti jedhanii namni gartee maqaa Harargeetiin daldaluun gartee nu keessa dhokatee abadan hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Uummanni keenya jiruu dadhabe. Uummanni keenya jiraachuu dadhabe. An kitaabul jismi dheengadda waan takka isinii katabe.
dargaggoonni Itoophiyaa dhalaa fuudhee bultii jaarrachuu dhiisi dhalaa bareedduu suuraa siitu yoo poosti goote laayikii godhuu sodaatee jira sigale yoon laayikii godhe asin dhufti waan hin fuudhuun hin qabu jeeti laayikii godhuu sodaatee jira hangan takka jireenyi cimee jira sigale arraati waan sit tolteef waxii dhuydee garaa guuttatte sigale abbootii qabeenyaatii fi gartee sakkareeyyaa fi waan takka jala deemte garaa kee guuttatte akka waan harargee si ergate akka waan harargee bakka buute sigale dubbachuun kun gartee nuuf salphina jechuudha arra ilmi harargee tokko eenyu qabsaa'u jira jeeti rabbi rahmataa godhuu fi akka jaarraa abbaa gadaa ilmi oromoo tokko haqawwee dha'u jiru diinatti eenyu jee barbaadee baaletti obboleessa dhaqetti arra eenyuutu sheeyxaana kana dura dhaabbata jaameeti sila osoo ilma harargee qulqulluu san taate osoo rakkoon harargee siquuqe osoo gartee harargeen hiyyoomuun siquuyte osoo harargeen buqqa'uun siquuyte osoo dargaggeessi harargee hujii dhabuun hiraata qurxummii ta'uun siquuyte eenyuutu namicha kana sirna kanarra qabsaa'u jira jetteeti nama sirna kanarra qabsaa'u hunda barbaaddeetti dhayitee wajji sirna kanarra qabsooyta jechuudha osoo nama dhugaan harargee dhimmamu taate sigale osoo nama dhugaan arsii dhimmamu taate isa akkasi malee teeyse arsii arsooma qorsaa maar boo nama jiru qorsa namaa ta'a teenyaafuun jirru maal qorsa namaa taana yoo summii taane malee sigale soo wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha keessattuu kutuma lamaan kana arsumaa fi harargeedha ambiti nagaya qabdi taa waan kanarraa dhaapha arraas isunumaan kadhadhaan dhaapha makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru sigale abba feete badhaasi deema mallayni keeti moqa sigale abba feete biti badhaasi mirga keeti maaluma gooti maaluma iyyanti nyaadhu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira soo saniifu dhaabaanurraa waan akkana dhaabuu baannaan nuti gartee tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha tokkoon eeysa akka dhuftan eeysa akka arsii keessa qubattan eeysa akka harargee keessa dhuftan tokkoon isin saaxilleeti ganaa walii gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee maaliif qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii ummata keenya gartee karan taanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha hin ta'u hin barbaachisu anniisaa torban kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamte tan osoo qabsootichi deebifne eeyse jirra sigale humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eeyse jirra asin jirru jechuudha yeroo qaata 4 kiiloo dallaya jala dhayne osoo humnuma torban kana guutuu duula sheeyxaanticha kanarratti deebi soo saniifu waan akkana keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti namni isinis warri dubbii oowwiftan namni harargeen isinitti ol ergatten jiru isinis warri dakaa dubbii oowwiftan namni arsiin isinitti as ergatten jiru sigale makiinaa abbaa bite dhiisee sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti sabni oromoo sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru sadarkaa yaa rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra jechuudha saniifu isinis warri barra PPRC keessa maraatu jira wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoyne isaan ajandaa jijjiiranii PPRC keessaati waan akkanaa dhaabuu baannaan sabni ifirraa isin dhaaba isinuma booda qaanee duubatti hafaa jechuudha so waliqqabatti kunundi maaliif akkanatti ajandaan kun maaliif akkatti maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee
akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizmi sigale maaliifi harka gowwaa kanaan gartee sheexaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisiisi hayyoota kanaas maaliif arrabsiisiisa ajenne halaal jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti bizganna ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti qaallichi abiyyii fiinjuu erga walgahii amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne waaniin anin eeyne waan inni taha je'e manaa maalillee arkeen beeyne tahamee je'eeti rafeen beekuu jechuudha rafeen beekuu tokkummaan injifannoo fitti tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhiyaachuu uumti jechuudha tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoodha ni beekatan tulchee beeku duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhoorka jiru Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessan ikkatti akka narra bubbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana qumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate mootummaan kun laamshee jira asiin jennee jira dippiloomaasiidhaan siyaasaadhaan diinagdeedhaan sigale humna militariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasu jira ololli kun maaliif akka jabaate ni muddame abiyyi yeroo hunda uggii muddame dursa jimma dhaqeeti boodarra warra kibbaa dhaqa warra kibbaa jechuun namni hundinuma ergata namuma aangoo qabatee ergata si bakka inni dheengadda dhaqe tana namuma aangoo qabatee ergata dursa eeysa dhaqeetee addunyaa gagarsiisuu fedhe deeggarsaan qabaa namni mallee na jaalataa akka hayyoonni isiniin juu kanaa miti haay kunoo laalaa jeeti ummata uleedhaan gartee jimmarraa baadiyyarraa ol guuranii miskiina gartee fidaniichi gannaqanii itti taphatuu turanii gaafa galinsallee noolii dhoorkataniiti namni khamiilaan galee waraabessi haratti halkan ariyaa bulee hedduu sigale manni halakkaa'u jechuudha taraa dura akkas godheeti lammaffaa isa dhufe warra kibbaa kana bira dhufe warra kibbaa wayyaaniinis ergachuma turte mililikiis ergachuma ture gartee nama gartee biyya tana bulchuu ni dandeenya biyya tana nuti hooggannuu ni dandeenya aangoon nu malte ummata juubeti kadhufe wajji buluu ni dandeenya warra juu sanii fi dheengaddachi dhaqee jechuun muddamsuu isaa harkisiisa muddamsuu tana maaltu fide tokkummaa keenyaaf fide tokkummaa kana maaliin diigu jira gandee tana doofaa ganda keessaa doofaa gartee dubbii fageessee firraan laalle doofaa mirqaanuma irraa itti muddi goota kiyyaa ijoollee humaan beeyne horii gurguratee biyyaa beekan sigale itti muddii kanaati warra deemu warra gartee miiraan deemu kana sigale kana hayyoota gartee osoo miiraan hin taane miilaan hin taane itti yaadee deemu kana dura dhaabsisaa jechuudha dura dhaabsisuuf murteeffatee jechuudha saniifuu jidduu tana waboon kiyyaas shaashaa godhu jira waboon itti muddinaan gubbaafannoon itti muddinaan TPLF itti muddinaan shaabiyaan itti muddinaan maal fide waboon galuuf deemaa waboon kunoo gujirraa galee jira jeeti olola kana gadhiise ummanni irraa fudhachuu waboo saniin xiqqoo isinii hima waboon sun akka lakkoofsa Itoophiyaa 2011 jaaramtee jechuudha eenyu hooggana
Abbabaa Garasuutii fi Hayyuu Gonfaatu hoogganaa. Yeroo barbaadan nama buchisiisan, yeroo barbaadan magaalaa keessatti oofanii nama khaadiree sabboonummaan isa dhagahamtu saba kiyya kana miidhujuu shanee sijjeesi jedhanii ajjeesisiisan. Yeroo barbaadan makiinaa makalaakiyaatiin fe'aniiti muka geessanii sigale woboo galee jedhanii diraamaan dalaganii ammaas gaddachaasanii jechuudha. Mee wayin isinii mee woboon sanyiidhaa, sanyiin ajajaa olaanaa jettanii. Mee ajajaan olaanaan sun galee maaltu jijjiirame? Yaa ummata kiyya. Waan kana diraamaa kana qaallichii fi dalagu asirra laala. Woboon dhugaa, woboon haqaa, woboon sabaabaate injifannoon galti malee harka kennatteen galtu. Warri galee kun qabsaawota osoo hin taane farra qabsoo galee jechuudha. Jeneraalaa Luufaa warra hoogganamuutu amma diraamaa isaan barbaachise. Ummanni Oromootii gamaa gamanaa nagaya buusu qabdan jedhee waan itti muddee qabeef. Addunyaanis waan gartee dippiloomaasii hayyoonni keenya godhu kana nagaya buusu qabdan jedhee waan hayyoonni addunyaan guutuun qabdeef addunyaa irratti footoo tan agarsiisuuf. Footoo tanaan naggaduuf gujii keessatti gartee diraamaa akkasii warra duraan wiigiitti naqanii makiinaa mootummaatiin bobbaasanii galchan, makiinuma mootummaatiin fidanii abbootii gadaa tan rabbitti fedhe tana dura dhadhaabanii jechuudha. Amma abbootii gadaa Oromoon abbaa gadaan qabdu sigale abbaa durgoo malee abbaa gadaan qabdu sigale ganaa sirna tolfanneeti abbaa gadaa ka dhugaa sigale sirna dhugaa ka gadaa sirna gadaa ka dhugaa ganaa hordofnaa jechuudha inshaallah ta'ala. Sun yeroon isaa fagoo miti akkaan du'atii beekuttiin beekaa akkattiin arku jira guyyaan sun dhufu jira laa shakka fi shakkiin hin jirtu jechuudha. So kana hunda diraamaa kana dalagu jiranii diraamaan kun hundirraa fudhatamuu dhabnaani tagandummaatiin gad dhufan. Woboon galtees hin jirtu if eeggadha. Woboon kan baateef qabsoofi namni siyaasaa wal dhabe furmaata siyaasaatiin gala malee koottaa galaan hin galu. Araara waan jedhamu kana araara siyaasa irratti hodhoo kenni jettee teessee teebil irratti yoo nama dhugaa qabu taate yoo nama kaayyoo saba milkeessuu qabu taate mootummaa akkasii taate dhuftee teessee warri pelolaan tun uummataan dammeeffate deebii uummataa kennite. Memma piippiin tun osoo alaabaa Oromoo fuutee caffee lallabde alaabaa Oromoo wareegamteef tana fuutee caffee Oromiyaatiin lallabde maaltu isii dhora? Ummatummaan qabdu jechuudha. Abdiin isii ummataa miti. Abdiin isii paartuma isiitii fi waraana isiitii jechuudha. Osoo paartii ummataa taate, osoo warra ummataaf dhimmamu taate, osoo warra ummataaf yaadda'uun hoogganamte, waan ummanni riphee lolaaf keessa qabuuf tana ifii deebisaatti kennite. Afaan Oromoo afaan federaalaa gooti. Deebii Finfinnee kenniti. Oromoon kan qabsaa'eef qabeenya sarratti abbaa ta'uun ifiin bulchuuf nama ifii filatteen nama Abiyyi filateen osoo hin taane nama Oromoon filatteen akka bultu gooti. Oromoon hangam takka Shimallis nurraa kaasaa jee jibbee dhiisee uummanni nurraa kaasa. Oromoon bar sigale obsee dhooysee dadhabeeti itti dhoosee bar. Aset jee itti dhoosee bar ni gaajee. So kana hunda de osoo paartii ummataa yaaddu taate yooniif ummataatu na filatee uja. Maaliif ummata dhageessee gaafii daangaa Oromiyaa maan kabachiif? Woboon maaliif fannootti dhiifte maarreetti dhiifte jedha. Woboon bar qabsaa'ota malee hogganoota biyya saniitii miti bar. Taaskii bar woboo namni kafalu jiru bar. Ummanni bar wanni taaskii kafaluuf. Ummanni wanni gibira kafaluuf. Ummanni wanni buusii milishaa kafaluuf. Ummanni wanni buusii raayyaa ittisa biyyaa kafaluuf akka nageenya kiyya naa eegsisuuf malee akka kursii Abiyyi eeguufi miti bar. Sigale.
akka abiyyi mana mililikkeessatti ol eeguu fi miti dubbiin faallaa san kursuma abiyyi eegu nama abiyyi dubbate faarsee bulaatti bobbaasanii arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kammoo isaan harka jiru hidhanii ajjeesu hidhanii afaan qabsiisu akka taayee kana fa'a mana hidhan naqu kana ta'ee jechuudha. So woboon gibirri kafalamaaf kaa gibira kafalamuuf jiru ka dirqama daangaa eeysisuu qabu mootummaadha jechuudha. Mootummaan kun maaliif dirqama kana fudhattuu dhiise? Wallaaleeti hin wallaallee jechuudha. Mootummaa uummanni hin filin. Mootummaa uummataan hin filamin wanni inni sodaatu hin jirtu jechuudha. Maaliif hin filamne humnaan dhufe hanga bulu humnaan bulaa jechuudha. Silaa osoo mootummaa uummataan filame taate mootummaa uummataaf dhimmamu taate mootummaa uummatas keessaa ba'e kanaaf kabajaa qabu taate hoggii aadaaf safuun uummata kanaa cabdu hoggii ilmoon uummata kanaa gudeedamtu hoggii daa'imni mana barnootaatii bahee butamee miliyoonaan gana yoo naa kennuu baattam niin ajjeese jee shiftaan dhaabbatee uummata ajjeesu ay uummata kanaan na filate uummata kanaafiin filamee as jira ummanni nan dhiisu dirqama ummataa qaba amma meelaala bakka bu'oota ummataa kayfiinjuu kana dirqama hoogganoota raawwachiisa malee dirqama aangawaa raawwachiisa malee dirqama ummanni itti kenne kana raawwachiisuu jechuudha sigale maaliif kaysa file kaysa muude ummata ozoon hin taane hoogganaa kana jechuudha kaangorraa isa kaasuus hoogganaa kana jechuudha amma shimallis tajaajiltuu Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ozoon hin taane tajaajiltuu shayxaantichaa kan shayxaantichi Oromiyaa irra kaayyate yeroo barbaade tajaajiltuu tananii jijjiirrata yeroo fedhe immoo yoo tajaajilli sirriitti isaa ta'e akkamma uummata ficcisiisu kanatti irra khiyaaye itti fufaa so woboon waan dila rakkina dilaan anaasee kana hunda qabateeti daggala seenee kana deebiitti kenniteeti teeysee waliin haasoyte waraana gartee waraana biyyattii goote poolisii ummataa ka biyyattii goote ka paartii ozoon hin taane mana murtii biyyattii goote ka paartiin ajajamu ozoon hin taane ka yoo paartiin hidhaa jette hidhu ka yoo paartiin hiikaa jette hiiku bar manni murtii nama siyyumta shoomaa dhiyeessuu dadhabee bara abiyyi wanta hoogganoota kadhataniiti yaaboo namni nu dammaqe ambitillee nu ajaa'ibti rabbii jaa achuma fidaa janii ichi fidanii gorsanii deemanii ittiin deebiini hay manni murtii yoomii as caayaa gaartee gaaddisa mangudduma nama gorsitu ta'e nama heera cabsee keeyyata ittiin gaafatanii jira jeetu waan ajaa'ibee usee jechuudha manni murtii sadarkaa sanii gabbu'eeti meeshaa gartee qaallicha akka fedhe ittiin nama godhu ta'ee dabarsi taayee dandaa baduuf deemtaa janii isaa mana isaa taa'u mirga wabii irraa kaasanii fuudhanii hidhaa kaanii jechuudha silaa kan poolisni qabee gartee ragaa isaa shayxaanticha faa dhiheessuuf qabu qaallitti wadala Adaanechi fiin jettu arba sanfaa manni murtii qabee dhiheessuufii qabu sigale isaan seeraa ol waan ta'aniif dhiyeessuun dandeenyu adabaddu ammaa booda isaan ragaan godhatanii beekadhaa jeen mana murtiitiin ammaa booda na yaamtanii takka takkaaniin dhufee isinirraa dhukkee kaasaa beekadhaa jeen shayxaanti achi abootaa eegaa rabbi sodaadhu ati rabbi sodaa si keessan keenye nuti jiraachuu barbaanna gartee ammaa booda shayxaanticha nutti yaaminii jedhanii manni murtii jala murtii akkanumatti bakka ragaan isaan dhiyaanneefitti sirra kenninaa jedhanii sadarkaa san sigale manni murtii silaa ummataati mootummaa yoo ummata balleesse mootummaa fi ummata iddoo heera kanaa jira jechuudha heera kanas geggeessaa jechuudha kana hunda gartee ka ummataa goonaa paartii irraa baafne wanni woboon qabsaa'uuf kana hunda deebifteeti seeraan teebilirra teessee gatteessee namaa wajji haasoytee sigale heera bakka itti ida'amuu qabutti itti idaatee bakka irraa hirrisuu qabutti irraa hirriftee sigale akkaataa gartee fuul duratti biitti itti guddarturratti biitti tun ta'a biyyii qofaa miti taayyoota isa mormuu kanaati
addunyaa tanarra yaada tokkoon biyya jaaramtu garre yaada paartii tokkootiin biyya jaaramtu garre PP yaadaa hun qabdu barra fakkeenyaaf isin jechu jira malee isin yaadaa hun qabdu sigale ideoloojii takka hin qabdu yaada hin qabdu sigale yoo osoon karaa deemuu sheeyxaanticha manni tokko tole ay mana kanaa jaaruu qabna jeetuma ammuma eegala yaanni jiru sigale paartii yaada qabdu mita yaada qabdu irraa hin dubbadde sigale akkasitti tana hunda heeraa fi seera tolfannaa tumannaa sababa saniin bakka qaamni sadaffaa jirutti walii mallattee isinee galla malee akkanuma koottaa galaa jedhanii woboon ati galchitu hin jirtu jedhaniiti gartee jalaa didanii jechuu gaafa Taanzaaniyaas woboon nuti beeknu woboon sabaa qabsoo itti tanaa warra guduruutti naqanii guduruudhaan gartee ifi ajajatti kennanii riidiyoo mataa isaanii qawwee mataa isaaniitti kennanii ummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii akka gartee maqaan isaanii maali farra riphee lolaa jedhanii ijaaranii jirti akkuma riphee lolaa kana alaabaan isiin qabdu alaabaa ABO guduruu qabdi sigale tarkaanfii ummata irra fudhatti tanumammaa wanta gujii keessatti haadha ji'a 9 taboruun daamu arraan daa jettu ajjeefte ummata gara jabeeyyii ajjeefte takkasiisan leenjisanii mukhatti galchaniiti gaafa diraamaa dalaguun barbaachifte woboo galee janiiti abbootii gadaa tana durgoorra hiranii simadhaa jedhu maal akka simatan hin beekan baa simadhaa malee ajajni khaadiree sheeyxaantichi harree oromiyaarra kaate tana gad erga harreen gartee nyagoolee naannoo fi godinarra kaayyatti tana gad dabarsiti nyagooleen tun ganda keessa horiiteeti abbootii gadaa kanaaf durgoo katabdee walii qabdee harka tumsiifti footoo gac godhanii communication isaanii gallakkisa sigale faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan way woboon galte tokkoon galaa jirti 50 galaa jirti 5 bulchiti sigale woboon galte takkallee hin jirtu sigale woboon silaa galuun faayidaa qabaatte gaafa gullichi dheengee galisan nageenyi bu'a hoogganaa guddaa karaa Booranaati itti aansuudhaan gaafa sanyii waraana hangas ga'uusan buqqaasee waraana Abiyyitti kennisan buqqaasee galisanii nageenyi bu'aa eegasuma booda nageenyi boora'uu gartee itti fufee jechuudha maaliif gaafiin uummanni qabu gaafiin woboon qabdu takka deebiin arganne jechuudha gaafiin uummanni Oromoo qabullee takka deebiin arganne sirna gartee beekaa lagatu sirna hoolaa fi horii doofaa fi gartee faarsee bulaa simatu sirna qaallicha kanaa malee garree sirna qaallicha kanaa malee ummanni keenya tana hunda beekee dammaqee xiqqaa guddaan osoo hin jenne muslimaa kiristaana waaqeffata osoo hin jenne naannoof gandaan osoo waliin qoonne hidhatee sirna kana dura dhaabbatee firraa buqqisuu yeroon isaa ammaa sirna kun ni buqqaa ni buqqaa Abiyyi maas irra duuluun sin barbaachisu Abiyyi ifiifuu buqqaasaa jira hayyoonni keenya numa jaaramu siyaasaa isaanii tolfachuu woboon hidhannoo isaa jabeeffachuu makalaakiyaa itti dhufuuf taa'u simachuu qopheessuu sigale kana malee PP irra qabsaa'uun yerootti gubuun hin barbaachisu yoo jaaramtee jabaattee arkamtee PP'n ifiinuu du'aa jirti bakka san qophaa'uudhaaf bakka san gartee namuma Finfinnee dura dhaqeetu abbaa biyyaati akkamittiin dhab godhee gartee osoo bineensi kun dhufee ilkeen hin heddummaanne akkamittiin bakka san to'adha jettee yaaduu qofa malee sigale Abiyyi irrattiin duulee Abiyyi maal godhee enerjii tiyya fixa jettillee yaaduun sirri hin jiru kun irra duulaa jira namicha ummata buqqisaa jiru namicha ummata hiyyoomsaa jiru namicha diinagdee biyyattii guyya guyyarraan lafa laamsheessaa jiru namicha siyaasaan isaa laamshawaa sigale sangubbarraan kartee kana man dhageenyu
jechoonni gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaan asirratti darbatan hundi ka gartee sabaa sablammii jinni itti godhu jiru. Paartii fi ifdiigu jirtu ati maal gootaay jaaramteetuma qophooytee aangoo fudhachuu eeguu malee maal gootaay yeroo guddaa maal gootaay yeroo guddaa sigale waboon if qopheessu qaba hayyoonni keenyalleen dhaamsarraa maayyii hayyoonni keenyalleen tokkummaa keenya agarsiifne ijaaramne hujiidhaan gaafa agarsiifne warri har'a dhagaasi darbu kun hundi dhagaasi hojii darbaa takkittiin nurraa hafte immoo hujiidhaan agarsiisu lafarra agarsiisu qilleensarra tokkummaa keenya agarsiif waliin dhufuu danda'uu keenya agarsiif waliin hojjechuu danda'uu keenya agarsiif rakkoon teenya takka ta'uu sabaa sablammii hubachiif kanuu hafe fuulduratti hujiidhaa jechuudha tana amma naa fi ati kan godhuu qabnu gandaan wal qooduu osoo hin taane hayyoonni keenya akkamitti tokkummaa isaa tana hujii jijjiira akkamitti hujii nu garsiisa jennee anaa fi ati halkanii guyyaa hayyoota kana jala taa'u qirqitu qabna itti jiran dippiloomaasii dalagu jiran halkanii guyyaa hirriibatti jiran jaalatteeti sheekha wanti abbaddaa jedhabbi sigale halkanii guyyaa akkatti itti qirqitu jira jechuudha kana isin gartee nu jalaa wanna jechuu osoo hin ta'in sinqii guutu hamilee guutu sigale kanaan hayyoota keenya cinaa duuba dhaabbachuun anaa fi sirra jirti jechuudha anaa fi sirra jirti sigale amma kan isinirraa barbaannu isteeppiidhaan hoomorkiitti kennu qabna step by steppiidhaan hujiitti kennu qabna ayyaarraa jirtanii boroo isi jirtan iftaanoo isi jirtan sigale waboodhaanoo tarkaanfiidhatti fudhachuu jirtu fannoo oli moo fannoo gadi TPLF gadi moo TPLF oli gamaagamuu qabnaa jechuudha akkanuma wal faarsuun harka walii dha'uun hin ta'u hujiidhaan maaliif joollee teenya nu dhageeffatan hayyoota keenya beektota keenya sigale komiin teenya isaan biratti bakka qabdi yaanni keenya isaan bira bakka qaba akka sheexaantichi nama tuffatu kana nama tuffatan si dhageeffatan yaadaate asirraa haasooytu ni fudhatan hujii jijjiiran kammoo yeroo bulfachuu fedhan ni bulfatanii jechuudha soo saniifuu osoon kana qabnu bineensa maal goonaa oromiyaarra keenya bineensa gandaan nama qoodu amantiin nama qoodu maaliin nama qoodu sigale saayiziin nama qoodu kana wajji mataaf dhukkubsata ilma abaluuti ilma maarreeti ilma oromootii miti oromuma sanuu haa ta'u kanuma ilmaan dila kana dhale sanuu haa ta'u abii ilma oromootii miti oromuma mataasaa sanuu haa ta'u oromticha sanuu haa ta'u oromoof hin ta'u namni daangaa keessiin kabachiif namni nageenya siin buuf namni tokkummaa gartee ati dheengadda itti laffaatee fidde si harkaa diiguu deemu aangoo isaatii jecha yoo lubbu qabaa boruu du'e namichi kun bakka san nama biroo qabata beekamu gaafa san akkam taata haaraa akkaatee qabsoo ita arra hanga inni heera mancaasu hanga inni heera jijjiiru hanga inni Itoophiyummaa dursan leellisee sitti as deebisu kana ilma kiyyaatti dhiisaa jetteetti dhiifte gaafa inni chirraa fintirik jee heera inni arra baase kana kadhufullee nu jirra oolcha amma saareetti wanta seenta yoo isa kana dura dhaabbachuu baatte gaafas maa biyyi